السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota warroota hordoftoota chaanaalii kootii hundi keessanii akkam jirtan nagee jirtan bakkuma jirtanitti nagaa raammanni rabbii kan dhuma hin qabne isin bira haa jiraatu jechaa har'a viidiyoo tokko qabadhee isiniif dhufe keessattuu shamarran qaqalloo ilaallataa jechuudha. Warri shamarran qaqalloo warri furdachuudhaaf tattaaffii godhaa jirtanii dawaa isiniif fidee dhufe kottaa gara kiyyaa akkasumas shamarran warroonni furdattanii furdina ofirraa har'isuu barbaadanii illee dawaa isiniif na bira jira na gaafadha. Warroonni dawaa warri furdate furdinni hir'isuu barbaadan illee koomentii jala na gaafadha. Warroonni qaqallattanii illee kottaa dawaan na bira jira kottaa na wajjin nyaadha. Dawaa shamarran qaqallattuuti ana waliin jechuudha. Kanaafi kottaa haa naannu ni furdanna jenna. Furdina akkas maraa osoo hin taane warri akka malee furdate illee qaqisuudhaaf tattaaffii godhaara. Inni giddu galeessa ta'anii jiraanna jechuudha. Makakkalanyaa ittisa jedhamsa isa ta'anii jiraachuu barbaannuu fi kottaa dawaa hundumtuu na bira jira. Koomentii dawaa barbaadanii hundaayyuu jalatti naa barreessaa wanni isin barbaachisu hundaayyuu isiniif qopheessa. Amma shamarran qaqalloon kottaan wajjin haadhanatti dabalamaa isiniin jechuu barbaada. YouTube chaanaalii kiyya laayik, sheer, sabiskiraayib gochuudhaan na faana ta'a barnoota babbareedoo fi waa walirraa barannu waan gaggaarii irra wal barsiisuuf deemna. Kanuma isiniin jechuu barbaada. Turtiin keessanii wajjin haa ta'u.